Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee jirtuu fayyaa keessanii hin jajjabaattu. Jireenyi maal fakkaataani? Maasha Allah tabaarakallah, baga rabbii har'aan isin ga'e isiniin jedhaanii barumsa wayni isinii qabadhee dhufee barumsichis yoomaa inni jettanii na gaafattan waa'ee feesbuukiitii jechuudhaani. Feesbuukii maasha Allah yeroo ammaa kana uummata baay'eetti fayyadamaa jira. Waan wanta haaraa tokko irraa argattanuun isiniin jedhaanii. Innis immoo feesbuukiin keenya yeroo baay'ee nurratti gubata, yeroo baay'ee namni nurratti gubaa jedhaa turtan jechuudhaani. Isaa fi falasaan isinii argee dhufeeraanii akka dhuftanii irraa barumsa qooddattan gamanumaan isiniin affeeraanii. Akka ammaan booda namni tokko dhufeenii feesbuukii keessan isin irratti gubuu hin dandeenye inshaallah isa isin barsiisaa. Kanaaf ana duuka takataatalaa ilaalaan isiniin jedha. Awwala feesbuukuma kana keessa galla jechuudhaani. Feesbuukii keessa yeroo galleenii mallattoo sadii kan argaa jirtu jechuudhaani. Bakka profaayilii keenyaa keessatti jechuudhaani masmara sadii kan argaa jirtu. Isarratti rukunnaani yeroo isarratti rukunneeni mataa keessan keessatti jechuudha isinii kagalummoodha. Isarratti akkan ol saabna achi dhufneeni seetingii bakka jedhu kan argaa jirtu mitiini. Seetingii kana irratti rukuttu jechuudhaani. Seetingii kana irratti erga rukuttanii ammas dhuftaniini seetinguma kana rukuttu jechuudhaan ammas seetingii isuma kana jechuudhaani. Erga akkasitti rukuttanii kaatanii akkasitti isinii fida jechuudhaan argaa jirtu mitiini. Wanni feesbuukii keessan akkaataa feesbuukiin keessan itti cufamu akkaataa waa hundaayyuu asuma keessa argattu jechuudha. Feesbuukii jechuun waan qal'immaa mitiini. Akkas ol harkistanii jechuudhaani argaa jirtu jechuudha bakka qulfii kana jechuudhaani. Bakka qulfii kana argitu asirratti rukuttu akkasitti. Yeroo asirratti akkas rukuttanii maal gootuuni yeroo rukuttanii kaatan akkas ol harkistanii jechuudhaani. Kunoo iimeeyil bakka jedhu kan argaa jirtu jechuudhaani. Iimeeyilii bakka jedhu kan irratti rukuttu. Yeroo iimeeyil jedhu duraasaa keessanii yookiin friendii kanarra jira ture jechuudhaani. Yookiin immoo bakka inti kaartaa kanarra jira ture jechuudhaani. Isin achirraa fiddanii jechuudhaani bakka qulfii kana argaa jirtu mitiini. Qulfittii kana jechuudhaani asitti gaddeeffattu jechuudhaani. Iimeeliin keessan cufamee jira, eenyuyyuu banuu hin danda'u jechuudhaani. Yoo duraasaa silaasaa banaa ta'eeni abbaan barbaade isin jalaa eenyu godheeni jechuudhaani. Isin jalaa feesbuukii keessan isin irratti gubuu danda'a jechuudhaani. Amma kalas iimeeliin keessan cufamee jiraani namni kamiyyuu isin irratti gubuu hin danda'u feesbuukii keessanii jechuudhaani. Asirraa immoo deebina jechuudhaani. Asirraa yeroo immoo kan ol deebinuuni amma immoo eessa dhufnaani lakkoofsa jechuudhaani. Lakkoofsa feesbuukii keessan ittiin banattan. Lakkoofsa feesbuukii keessan ittiin banattan bakka dhoffattanuu jechuudhaani. Akka namni lakkoofsa keessan feesbuukii irratti agarre lakkoofsa feesbuukiin sun ittiin banamee jechuudhaani. Ammas kunoo asirratti rukuttu jechuudhaani. Yeroo asirratti rukuttanii tokkoffaan kun maal jedhaa jira kunoo bakka kaartaan jiru kana every unit je bakka jedhu kana argaa jirtu mitiini. Bakka kaartaa addunyaa ergu achirraa kaaftanii jechuudhaani. Kunoo olii miisa jedhu kanarratti jechuudhaan kunoo bakka itti kanarratti gadi deeffattanii jechuudhaani. As mitiini asii fuutanii asitti dhuftanii cuqaastu jechuudhaan. Kanas lakkoofsi feesbuukii keessanii namni arguu hin danda'u jechuudhaani. Angaruu lakkoofsa kiyya waan qaaletti qabee hin jirreef ammaaf banaan kaa'aa jechuudhaani. Asumatti ol deebisee jechuudhaan. Isin immoo asitti gaddeeffatanii lakkoofsa keessan kan feesbuukii keessan ittiin banattan mataatti qabattanii asirratti akka deeffattan isin affeeraa jechuudhaani.
amma irraa deebine jechuudhaani irraa akkasitti yeroo deebine amma immoo yuutuubii kiyyaaf warri maatiin taane warri garee guruppii keessatti yuutuubii qabdan yuutuubii qabaatanii jechuudhaani yuutuubiin keessan saabskraayiber barbaadan saabskraayibees nu godhaanii ammas immoo deebistanii warreen immoo saatii yuutuubii jechuudhaani dabalata barbaadanu garee keenya keessa dhuftanii messenjera feesbuukii kootiitiinis yoo barbaadanis immoo karaa waatsaappii isinii maxxansuu nan danda'anii laayifii yuutuubii waraabaa waan jirruuf saatiin keessan akkasiniif dabaluuf jechuudhaani dhuftanii akka nutti hirmaattanu kabajaan isin affeeraa jechuudhaan ijoollee keenya warri immoo maatiinaaf hin ta'in kun waas dhuftanii jechuudhaan qubeeni maqaa kiyyaa amma kana namaan dhibuuni argaa jirtuuni NSR walirraa fageessitanii JLM jechuudhaani akkasitti sarchi gootanii akka saabskraayibii nuuf gootan maatii nuuf taatan eegana ammoo eega saabskraayibii gootanii kaatanii kun akkasitti rukuttanii jechuudhaani akkasitti rukuttanii kaatanii dhuftanii mallattoo kana laayikii kana akka rukuttan kabajaan isin affeeraanii nagaan naaf turaa ijoollee kan koon isinii jedha.